Intalaan asii taphatti. Soddaan gasirrata. Enee milla argaan mina gabbaa one. Kafiruu rifatanii asli mina gabbaa. Bushtiiwwan. Garuma kiyya kana qofa yoo ga'u afaan ho'itaniise. Maaliini ummata hoolaa waa takka yaaduun beekne maal abbaa keessanii giddii nama haasofsiiftan. Enee taa'amee ihita indeetti caffiraallechi. Ana dhukkubee akkamitti halkan guutuu obboleettiin tiyya akkamitti halkan guutuu caffarti. Ummata hoolaa waa takka hin beekne kana na'aratullah alaykum hoolota. Nu dhiisaa deeggartoota keessa nurraa qabadha. Dhiisaa. Na dhiisaa. Ana na dhiisaa. Tuut. Nee na dhiisaa. Abbaan fedhe haa dhukkubsatu. Abbaan fedhe haa rakkatu. An kasammuun kiyya amante qofa bira dhaabbadha. Yoo feetan warreen amanuu hin gargaartan. Yoo feetan hin dhiiftan. Ani illee shilingii kiisaa qabaadheen kennadha jechuudha. Waan hin amanne sadaqaan giddii hin taatu. Sadaqaan giddii no. Hin ta'u. Yakkamaadha bara jara biratti yakkamaadha. Hattuudha. Hattuu. Akkamitti hattuu gargaarsa gaafatan. Akkamitti hattuu eeggatan. Hattuun hin gargaartu jettee moo akkamitti iyyita. Bushtiiwwan. Lamaan nyaama abbaa dhukkubu hunda rabbi haa fayyisu. Dhukkubsataa Oromoo hunda rabbi haa fayyisu. Nuti nama dhukkuba namaatitti gammaduu miti. Nama dhukkuba namaatitti gammaduu miti. Dhukkubsataa Oromoo hunda rabbi haa fayyisu. Hunda isaa. Hunda dhukkubsataa Oromoo rabbi haa fayyisu. Wallahi rabbi haa fayyisu. Kana deeggartoonni garuu nu dhiisa. Piliis nu dhiisa haa jiraannu. Biyya baqaa jirra. Biyya baqaa jirra nu dhiisa. Ishii kanuma jechuu barbaada. Maqaan malee attaa gochuun barbaadu nurraa wal qabadha. Wal gorfadha. Wal dhooggadha. Kasanirraa hafeen giddiin funyaan tuttuuqanii afaanii waa naman babbaasina. Akkasi. Tolee. Obboleessa keenya mootu mubee ka Suudii jiru anu birrii Itoophiyaa miliyoona tokko ol walitti qabee fi akkaawuntii biyyaa irratti abdii gaafadha. Gaafadha. Jechuu miti. Ana akka mataa kiyyaatti fooloo miliyoona yoon qabaadhe bakka itti dhaabbattee nama gargaarsisu sana dhaabbachuu abadan hin danda'u. Hin danda'amullee. Maaliif ilmi namaa tokko hiyyeessi tokko otoo jiru maaf sagantaadhaan hin deemtanu maaf rakkata ilmi namaa kun maaf rakkata komii jedhuun sirraa qaba akka dhuunfaatti wanni inni sirraa qabu isa kanaadha. Akka ijoollee feemisoota jimmaatti immoo komiin qabutu jira. Irraasinii dubbadheera hundaan dubbannu haafuu jennee turre. Kana dubbachuu barbaade waa'ee mubeeti. Mubee miilli cite kun ji'a 3 ol ta'eera abdi. Gargaarsisa fakkaatu gargaarameera yoo naan jettee an uummata kana irratti dhiifama si gaafadha. Akka sirraa eegamutti gargaarsiseera bakka. Waan sirraa eegamu wayii gooteetta waan keessaa waliin haasofne waan baay'ee hojjetteetta. Waan akka seeraattu si gaafachiisu mucaa sanaa itti gooteetta. Kanas dhugaa kee balleessuun barbaadu. Garuu akka gargaarsisutti akka gargaarsaatti mucaa kanaaf gargaarsa isa fakkaatu gargaarsiseera. Miidiyaa kana irratti guyyaa 5 jaarakkadhe akkuma warra kaaniif rakkataaru gargaarsiseera. Yoo naan jettee dhiifaman ol keessi gaafadhaan uummata kana irratti. Komiin kan koo guddaan isa kana. Ishi komiin keessa sirriidha. Gargaarsiseera jechuu hin danda'u gargaarsifnes. Maaliif waan an ijaan argaaru waan an hordofaa jiru waan ta'eef. Yoo dhuguma komiin kun jiraate, yoo dhuguma hiriyummaan jiraate, yoo dhuguma wal jaallanna taate maa gadi baate maaf naqee kun barbaachisa gaabdiin obboleessa keetti yoo miiseenjariin koo jira, daayirektiin koo jira maxxansuu dhuftee naa hinaasoftu kana balleessite moo balleessinetti kan ofitti fudhu ka jalqaba. Inni na xeeqanii hin deematte. Yookiin immoo maqaa koo waamtu meenshin nan gootu wallaahi deebinsii kana ture tuuti abdii jettee meenshin na goote akka maqaan isaatu eenyunni Ahmad Boorishaa. Ana keessaa nan dhaqee fi Ahmad Boorishaa fidaa gaafadhaa. Galatoo min jedhee naqee keessaa na gaafate waan ta'eef asitti dhufe. Maaliif tikikkil nooyi xeeqanii. Dogoggora koo na gaafate asitti dhufe inni naawwiin maannoo Ahmad Boorishaa maqaa koo meenshin godhe. Ati soo yoo maqaa koo meenshin gochuu baate keessaa nan gaafattu yookiin meenshin nan gootu duuchaadhuma takka waan ani saamicha wayii godhe yookaan qarshii mubaarak sana saame na goote sitti qirrin jedheeraan. Kunoo kabiirootti dawwalee akkasnaan jedhee itti mi jedheeraan kunoo kabiiroon. Okay, sana dallaluun hin dandeessa sirriidha dallanuu qabdallee.
yoo dallantallee natti tolatan. Maaliif namni gaafa waa wayii dubbatu dogoggoruu danda'a. Garuu haa ta'u malee gaafiin si gaafadhe amma naan deebisi. Dhugaadhaa mucaa kana gargaarsiftaniitu akka nuti isin abdanutti mucaa kana nama luka lama dhabee. Sababas immoo sitti meera naawwila. Hin gargaarsine bara. Waan hin gargaarsisne mucaan achitti rakkataara. Garuu waan humna keenyaa gooneera. Akka dhuunfaa kootti waan humna kootii godheera. Garuu gahaa miti. Sanaaf immoo Mubaarak miilli cite jechuudha. Amma galchitee gaafachuu dandeessa. Yoo xiqqaa torbee keessa yeroo lama sadii yeroo waliin haasofna keessaan. Hin dubbanna waliin keessoodhaan. Maal gochuu akka qabnu. Ajandaan garaa garaa tureera beektaati. Namni immoo maatii nama arrabsa. Tunuutu gidduutti waa kana fudhannee kaa'e. Kanaaf badii keenya salaaf mucaa kana kiisuu barbaanne kaasaa iggabbawal kiisuu barbaanneet sagantaa qabneefi jirraama. So kana godhi Fiimesii keenya osoo jennu ittiin hamilee isaa cabsuudha. Hamilee isaa kana cabsuun booda osoo beektuu waalummaa isaa osoo beektuu silkii isaa qabdaa maa hin dawwallee isa jedhuudhaaf an sii dawwalee alkallaa fi rafiitiraa ka'ee jechuun wannan sii dawwalee fi isa kana naaf obboleessa keenya. Inni biraa immoo abdiin nu warra hamma asirra deemee iyyaarurraa wallaahi haqa namaan balleessina. Haa dogongora isaa itti ibsuu sirriidha. Atis immoo dhugaa dubbataa jirta. Maaliif ijoolleen keenya hedduutu suudii keessatti rakkatanii hedduutu dhamaa jiran garuu haqa namaa balleessuun gaarii miti. Dheengedda kan awwala akka wantiisaa. Kitaabdhaati sagalee nu gorame bakka danuu yeroo gallu nu xinneessu. Nama tokkoof kuma dhibba shan irratti nu buusanii jarri abdii geeffatu. Nama kuma shan qabannee akka hojjechuu dandeenyu. Kuma keerraan dubbadhaafanii keetiifis gaariidha. Keetiif gaariidha wayiiti. Lakkinuma Oromoo mana keenyatti hubanne malee ta'an jiru. Koppiliin kitaaba. Koppiliin let's go. Go down welcome. Welcome. Mama mai nu rabbash tabibi ma wala nagifan wala kabajun gari miti yaki. Namni ma beeka wala nagifata nama nu doji. Amma sirratti yaada kee fitadhaga. Kabir atillee akkuma sana fakkeenyaaf yoo ijoolleen kun miira keessa galanii ijoolluma ganda keetii kana yookiin akka namni biraa ittiin gadi ba'ee hamilee isii cabsu yoo kan jarri jechan taane itti fayyadamanii anuma kanayyuu kabiir atumtiyyuu jechuudha sirraayyuu komiin qabaan hunduma keessan namoota xaayiroo bira galee wajjin dhaggeeffataa turera. Amma kaanidoo dubbiin nuti irra jirru waa'ee komii osoo hin taane waa'ee furmaataati. Wanni tokko dhugaa dubbachuudhaan osoo hedduun baannees Mubaarak isa sanas namni yaadataa. Furmaatarra waa'ee komiiti cimuu qabaayyuu qaaliin xumuradhati. Dogoggortee tanaawi karoora qabna nuti. Tarii guyyaa salphachi asii malee dogoggora qabda. Ana Mubaarakuma mataa isaa gaafadhu. Sagantaa qopheessaaf akka jirru. Sagantaa karaa WhatsApp muhaadaraa wayii qophaa'ee irratti qophaa'aa jiran. Tarii isin quban qabnu ati quban qabdu ta'a malee. Abdi koi meeboo nan deebisaa fi han jara kanaaf waa deebisaa waa hedduu argaaraan koi meeboo. Eldaa asirratti haqa namaa hin balleessinu wannan jedhee fi haqa abdiidhaaf falmoo osoo hin taane. Abdiidhaaf falmuu fi mitiyan. Mucaa kana gaafa asliin gadi baheeddee gara isaa godhu kan akkaawuntii biyya keessaa eenyu baasisuu danda'a kan jedhee asliin itti kenne abdiidhuma Geetaachoo amma isin ijoollee simitira naawii kiyya simiti ijoollee ittiin arrabsan nama hedduun argaa jira namuma beeku jechuudha. Eenyuun ni gargaaraa ture Abdii Geetaachooti sinii galee garuu ani amma asirratti akkuma ati amma jette akkaawuntii guddaa yoon qabaadhe akka isaa kanatti gargaarsisuu hin danda'u garuu cabsuu fi arrabsuun booda kunoo akka malooti jira akkuma sana immoo ijoollee hedduu hangafa qabna hangafa keenyatti dhandhee himne yoo jirri rakkoo keenya kana maa inni sobni Abbo yaaki komentii diisi abdi nura abbo yaaki ummata gagamaa wajjin atu si yaaki dubbadhu gabaabsi live harree asaltu kanaafi ela amma walumaa galatti isin hundinuu haasoftaneettu isa kana booddee akmalu atis as keessa jirta hundumti keessan uyyuu
sagantaa keessaan guruupii nu hidhaati nama arrabsuu miti nama qeequu miti abdiin nu olitti godhee jira akka ijoollee jimmaa olitti nu olitti godhee jira maallaqaan gargaaru yoo dhiisees akka namni gadi bee mucaa kana gargaaru kan godhe abdiidhaa fi akkasuma asliidha dhugaa rabbii dubbachuun gaariidha kanaaf isa siichiitti immoo yoo akkaawuntii battanii ijoolleen jimmaa yoo isin gargaaramuu yoo barbaadan wallahi ana akka mataa kiyyaatti jechuudha qeequu fi harrabsoo osoo hin taane yaa qaba hangafan qaba kunoo akmaliin kana bira deemeen akmal ila abdii geetaachooti waan akkanaa ijoollee akkanaatti rakkattee jirti waan akkanaa kana akka ijoolleen kun gargaaramtu godhi jedheen itti malee an abdii geetaachoo akka sana gadi bahee situu akkas godhe akkanatti ta'i bifan taaneen ajandaa biraa isin kaleessa bantan ilaa naawwi dhaggeeffadhu gadi baatee dudhattii wanti argite jechuudha abdii geetaachoo qeeqaa jirti kanammoo abdiidhaaf mitiyan abdiin baay'isooyi naan ta'u laala maaliif bakka hin taane deemee akka mubaarak masammaa deebii namaa deebisa bakka namni immoo gaafa nama ijoollee mahayyim nama deebisee fi bakka dhabee jechuudha isin galee nama abbaa argite afaanitti banaa deemu namallee hamilee namaallee cabsaa jirtani kamitti feemesii ta'a abdiin illee dogongora yoo qabaatee keessaan haasofnee wal sirreessina malee akkanatti deemanii wal qeeqanii wal arrabsanii namni biraallee akkasiin nama arrabsiisu wal gochuun hin bareedu. Kan kanumaan jedha kanarraa fi booddeen dubbadha dhumarra. Akkuma Dr. Abdii dhiifama guddaa turteetti habibi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaada gabaabduu siin kana deebi'a. Ani gabaabumatti rakkoo nuti qabnu ijoorraa dubbadheen bu'aa isinitti hin dheeressu tokkoffaa rakkoo nuti qabnu keenya gaafa waa walitti machuu barbaannes gaafa rakkoon tokko arrafames keessaa wal gorsuu dhiibnee gadi baanee wal qeeqna. Kun hojiidhuma ijoollee jimmaati. Tokkoffaa kana qabadhaa. Lammaffaa ammoo mubeen dura gargaaramuu baatee mubeen duraan dhukkufatee jiru utuu ciisu mubaarakiin gargaaraa jira. Mubaarak immoo akka jimmaatti nu gargaarree jenna malee mubaarak akka jimmaatti seenaan dagatamne hojjetee jira. Furadhaa kana mubaarak musammaa seenaan dagatamne maal hojjete yoo jettani gaafa kitaabni seenaa shanan gibee barreeffamu hundi namaarraa baqatee jennaan nabaaniin shaafi taaz ziyaarratti dhaqamee qabamee hidhameennaan kitaabni seenaa shanan gibee balatti gatamnaan kan birrii 300 ol ergee eebbisiise mubaarak musammaati. Har'a garuu gargaarsa isaa fuuldura dhaabannee riiferii fidii waan akkasii fidiin no barbaachisu kun kutaa biraa wajjiniin waan akkasii nurraan eegama ammas lammaffaa abdii geetaachoo naan edeen gadda gargaarsisu hundi keenya yoo asirra jiru waraqaa gaafachuu yaa rakkoo qaba namni inni gargaare gaafachuu qaba inni gargaare gaafachuu mirgan qabu namni gargaare gaafachuu mirgan qabu inni gargaare immoo gaafachuu mirgan qabu fakkeenyaaf adda wanni kubsadee ciisa waraqaa tokko malee yoo danda'ame gargaaruudha warra dhabee dhiisu amaaraan inni kaleessa guzoo godhe wal wedhee dhukkeerraa kasaa ture iyyuu fedhe waraqaan jenneeni oromoon akkamitti gadi bahee gaafata. Nan fedhadhaa fayyaa. Sagalee koo dhaggeeffadha inni qaamamiti sagaleen koo amaaraan kaleessa guzoo godhe wal wedhee iyyuu dhukkeerraa kaasee hin ajjeefne itti mubaarakiin barbaadaa turte iyyuu waraqaan gaafanne riiferiin gaafanne keenya immoo warreen gargaare qeequmsa garaagaraa dhaggeeffadhaa. Mucaan kan gargaaramee gargaaramuu baate inni dhukkubfataanuu ciisee gargaaraa jira waan ta'eef isin gadi baatanii qeequmsi kuni loogii adda addaa yookaan dhimma biraa irraa qabdu natti fakkaata. Akka itti yaadan. Garuu immoo tokkoffaa nuti yeroo baay'ee dheengadda gaafa makiinaa abbaa keenyaa dubbanne ennu qeequmsa adda addaa geggeessaa turtani. Gaafa kitaabni shanan gibee dhufu qeequmsa addaa geggeessitu. Gaafa nufi meesii dura abbaa keenyaan gargaaran ennu qeequmsa garaagaraa geggeessitu. Rakkoonis nu qabnu kun maali? Guruuppii addaa nuti hin beeknetti hidhamee jira moo kan yeroo hunda qeequmsa kana gadi baasu? Maayina akka shanan gibee dhaggeeffadhu zimbiloo abbaa barbaadan gargaaruu miti haasaan. Haasaa tartiibaan haasa'e. Lubbuun mubaarak musammaa lubbuun mubaarak isa miila lama citeen caalu. Ana biratti tokkuma. Kan ji'a sadi jiru kan ji'a sadi miila isaa dhabe biyya namaa keessa waraqaa dhabee isaa jiru. Inni sun inni lukkeerraa citee jiru kan keetu lubbuudha ansin gargaara deemi yaalami kan kun luka citeen fayyeeraa jedhe viidiyoo isaatti fiduu hin danda'a. Dhaqaanuu fida. Inni laayivii irra ol galchanii ennaan jedhe malee keessaa waan ittiin haasa'amee gaafatamee gargaarame. Naawi asirratti haqaan deemna. Gaafa sana kan leenca kenne Oromoo kutaa 11 keessaa qabeenya uummanni hawaasni gadi bee gargaare kan kenne eenyunni dhugaa yoo dubbachuu ta'e eenyunni jira keenya ilaa daba mubaarak irraa yoo dhimma dhuunfaa qabaatanii mubaarak irraa Kaalidoo dhagaye amma mubaarak irraa dhimma dhuunfaa tokko abdii irraa dhimma dhuunfaa tokko qabu dhaggeeffadhu. Atummaan nama lallabaa jiru kun yoo miilli kan keechite boris akkanumas si dubbara. Rabbi fayyaa si haa godhu. Rabbi harka Oromoo sin galchin. Rabbi namallee sin kadhachiisi. Galaara kan ji'a sadi boo'aa jirootu jiru dhukkubsataan akkoo qoricha isaa argatee na yaalamee bor dalagatee jiraachuu danda'a. Ilmi namaa kun miila lama dhabe miilli lamatti hin jiru. Galaara
Miila lama dhabe kana booda hojjetachuu illee hin danda'u caarraa biraa hin qabu. Inni kun yaala meesa sanatti darbuu qabnaadha malee PMS keessan kan gargaarinaa gargaaraa miti kanan gaafachaa yeroo. Ijalaara kamtu dursaadha gaafiin kan kun. Isin immoo amma kan isin haasa'aa jirtan yaada deeggarsaa wayitii fi yaada arrabaa wayii. Doktor. Yaada arrabaa miti. An tokkoffaa rakkoo nu qabnu nuti itti dhaggeeffadha. Kana hin fudhattan yookaan fudhattu yookaan dhiisuu dandeessu. Rakkoo cimaa qabna nuti wallaahi laazim. Rakkoo yeroo baay'ee gadi baanee qeequmsaan arrabaan walitti ibsinu wayii qabna. Garuu kutaan biraa immoo iccitii walii gadi hin baasu waliin arrabsu. Yoo wallaalaan keessa jiraate yoo rakkoo keessa jiraate keessa wal gorfata. Nuti immoo walitti inneessuu tariifannaa walitti naafisuu tariifanna. Kun dhugaa jirtudha. Waa himadhee bu'aa nan baafanii hojii wayii naqaa Qoy natti dhaqaa dura jalan boyina wajjin qabaa. Nan baafanii qoy nan baafanii hojii wayii naqaa. Abdii. Oye. Rabbii rasuuleedhi ummata keenya yeroo isin nama gargaartan kana isin cabsu kana jara kana naawii osoo hin taane kan biraatu jira. Mee nusi warra nu beeku mana banannee guyyaa akkanaa gargaarsatu jira. Ijoollee Jimmaa bakka akkanaa dhalatanneetu gargaarsatu jira. Abdiin viidiyoo laabeera guyyaa akkanaa kottaa jennee itti himna. Mee rabbiidhaa guruupii muma wayii hidhaa lafa kaa akkuma ijoollee sii qoomandoo kanatti. Amma ijoollee hedduutu wallaahi ani viidiyoo argee wallaahi nan saalfadheaniif. Maal akkana wal gochuun jira keenya hin bareedu dhiisaa hamilee waliin cabsinu. Ilaa Mubaarakiin arrabsaa Mubaarak dhibbaan dhibbatti duraanii ijoollee Jimmaan gargaaru nana mana isa kanaa. Wallaahi nana mana. Garuu immoo amma immoo abdiitti dabarfataa jirtan. Laa hin fudhadhullee isinirraa illee hin qeebaluwan. Yoo ita abdii bira jiraadheef miti mana abdiyyuu hin seenu. Maaliif guyyaa tokko mana isa kana ol ga'ee keessa gala darbate. Garuu haqa namaa hin balleessina. Haqa namaa itti eegne gaarii natti fakkaata. Kanaafi akmal naawi Kabir mee guruupii hidhaa callumeedha lafa kaa wallahi warri amma asirra deemee lafa dhiitu kun osoo isin diraama dhibba ta'u gaafattane warri Dubaay keessa wallahi ajandaa keenya irraa nu baasanii obboleessa waa'ee yaada qabnu fitannee buuna kaadida waa'ee guruupii abbaa beedaa hidhamu waa'ee namuu dhiifadhe waa'ee keessaa yaada keenya kennadha. Ajandaa jijjiiraa jirtu. Tole. Akkas goona. Galatooma ulfaadhaa baga dhuftanii yaada keessa kennattanii kan hin kennatiin kabiiroodha kabiiroo kennitu akkumanatti isin kennan sila kennatee ta'u waan haraa jiraatu kennan kabiiroo. Awwaan hin qabu irra keessaa insitti dubbadhaan barbaade asirratti yoo dubbanne ammas namni bara amma rakkini nama keenya irra si arrabsinee siin dubbannu wayyaa nama isa koomentii kanarra. Kanaafan waan hin qabu irra caalaa siin dubbadha keessuma. Kabiiroo haa ta'u yaada qabdaa? Anamma waan nutiin jedhu walumaa galatti haasichi erga edda jembarameetii kaasee biran jira edas mana Xaayirootti. Akki edatti haasa'ame abdiyyeenis kaasee ka'e irraa kaalitis kaasee ka'e. Akki edatti haasa'ame Mubaariki waraqataa fiduu qaba of keessaa waa'ee Mubaarik musammaatiin. Waa'ee Mubaarik isa kaaniitiin immoo isinuyyuu hin beektani Mubaarik isa kaan akkamitti akka dhaabate Mubaarik isa kanatti dabarfatame. Tarii inni sun miila cite inni kun immoo dhukkuba isa kana lubbuu isaa baraaruudhaaf jettanii isintutti galee akka itti galtan isintu beeka garichaa kana mari'ate keessa isin jirru waa'ee dhukkuba Mubaarikis waan irraa quba qabnu hin qabnu akka mataa kootiitti an quban qabu ture. Eda yeroo dhaqnu waraqata gaafataa turan. Xaayiroon meemee waraqata gadi baasaa ana mana hidhaa keessatti na gaafataa turtanii garee gootanii dhuftanii. Naawiin immoo ana na shakkitanii garee hojjetattanii dhuftanii gaafa sana gaafattanii meemee hamma dhaqaatii Mubaarikiin gaafadhaa kottaa jedhee haasaa ture. Jalqabumarraa kaasnee wajjiniin turre dhaggeeffataan tures booddees gastii galeera. Xaayiroon gaafii sana gaafateera haasaa fakkeenyaa jalqaba irratti baneera. Hadda isin asuma irratti kaasanii waan tokko yoo gootanii dhiiftanii haasicha ammas dhaabiin qabu. Ammallee banaa jira jechuudha haasaan sun. Kanaafuu yoo haasicha gabaabsuudhaaf Xaayiroon usituu dhufee bareedduudha. Xaayiroon dhufee